تقريبا كم يا شيخ؟ 7 سنوات. بعد 7 سنوات من جفافها رجع الفتيات فيها في هذه المسارة. هذه البحيرة نضبت وفاتت على قدر مساحتها، والله سبحانه وتعالى أعاد وأحياها سماء التوفيق وبارك في كل الجميع. اليوم آخر يوم لنا في البرنامج، نشكر الإخوة في تقديم هرم على حسن الضيافة وعلى مشاهدكم والاستقبال والمساعدة لكم. فأردنا إنتاج هذا العمل نسأل الله العلي العظيم أن يبارك فيهم ويكون لنا لقاء إن شاء الله خلال فترة قريبة بإذن الله سبحانه وتعالى. لا شيء السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بليان كينيا هرانتنا وان أجائبة. بليس كينيا أبو عبد الرحمن بيسودي الرا زيارة كتاب مصحف يرادو فيدي. أكثر بليان كينيا دكتور سعيدي في شيخ سيف الدين. سان كان وجه تهودان أكجرات بيالا مدورة. لا جمعة آيات. أنا مجموعة بليان كينيا خد كتابة تقول كتابة كما أقولتني في وين أردنا أقولتني في وا مقالات على الموتور بعدني في وافدني كتابة سنقوليس كينيا عبد الرحمن بلا ساعتين ديمه أسيخنرو باديا خنرو تركام في هند دايلة أقسم خليلاس كراء أولي إلى رنجة إلى بيا سديبوتو أوادك نادن جنة خندقاتي هنجنة جالالتي قبلي جالال القرآن قبلي راحته جالال بيتين يقبل راحته بيوصلني نقولين كي يبرد أنا وجين أنا رفي
كلام ربي سبحانه وتعالى دديمني كسيتي كتاب سن أم كله يروى أم بجردنا الرور رانو لي مقالا جاللا مقالا بريدو تنتقونه الران تنكون وسيلة جرا كناف بيتين يقع بليان كينيا كناف كاتي ما يسيدي مقالا ما يقيس جرا كنو بليان كينيا بمكانان إيه كبنيبو دخانيا تلي وانقبني شان كندا وجيبنا يني أكنت كنو مقالا هرمايا مشان الرا akkasitti naannawaa jirra. Kanaaf magaalaa Haramayaa ni beektan. Bishaan kun akkuma seenaa isaa beektan yeroo dheeraa goggogee amma yeroo amma torbaatiif kun bifa kanaan deebi'ee bareedee biyya miidhagduu tana bareedduu tana keessa obboleeyyan babbareedaa kanaa wajjin jirra. Isaan kana hundaa'u rabbi umriin isaanii nuuf haa dheeressu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dandeettii isaatiin nu ol haa fuudhu. Har'a kanaaf irnoo gammachuu kitaaba eegee irree booda har'a bishaan irratti deemnee bishaan daawwachaa jirra, dachii daawwachaa jirra, haroomayaa daawwachaa jirra. Eega guyyaa sadii dhiiboodaa jechuudha. Kanaaf rabbiin khayri isaanii miizaana hasanaata keessa rabbi haa kaayuu fi lafaatii isaaniillee rabbiin irraa haa qeebalu. Inshaallah biyyaas daawwachiifnee biyya hedduu daawwachiifnee sheekan gurguddaa shaama watarirree bira dhahinee ziyaarree kitaaballee geessanii fi akka gaariitti irraa gammadanii sheekan keenya irraa illee akka malee gammadanii shaama watan manan bira dhahinee ganama kana ziyaarree akka gaariitti ulamaa'ii jaalatanii uummata ulamaa'ii jaalatu kan nama jaalatu kan biyya jaalatu kan nama muslimaa jaalatu baay'ee san jirre deemee kan bishaan illee dhuyne bifa kanaan kun amma maayaasiidii keessa bishaan irra jirra. Maashaallah Dr. Said rabbi sinirraa haa qeebalu. Jazaakumullahu khairan isinii jenna. Waa'ee sahaaba yeroo quraana raabsaa kana irratti biyyi kun hagam aaduma jettanii yaaddu? Wallaahi biyyi Harargee akkuma waliigalaatti amma abiddoodha inni hunda kitaabni nuti geessine nisfiidha isii parsantii 2.8 cufu jechuudha. Kanaaf biyyi Harargeedhaa hundi isaanii muslima waan ta'aniif hundi isaanii diiwaan jaalatanii hundi isaanii waan quraana barataniif akka malee quraanatti haawiyaa hedduutti haajamna jechuudha. Gargaarsa hedduutti haajamna. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Waa hedduutti haajamna quraanaa fi kitaaban gurguddaa kitaaban qaqqaalii shuruuhaata hadiisaa shuruuhaata tafsiiraa kitaaban hedduutti haajamna. Waan ajaa'iba sitti qalee hidhaa farshallee addeellee ziyaarra obboleeyyan keenyaa wajjin Abu Khalid Abu Abdurrahmaan wajjin kunoo isa kanaa wajjin ziyaarre wallaahi waan ajaa'ibaa garree hoggaa mana hidhaa san dhayne namni akka jirutti nama 800 nama muslimaa achi keessa jiru. Dubarticha keessa guyyaa sadii qofaa eega dhaltee hedduun jira. Waa hedduu jira san hundallee ziyaaree maal obboleessi keenya kun wallaahi silaan akka kana beeke kitaaba san hundaa'u asiin fidaa jira. Hamanni hidhaatu akkasii quraanatti haajamu. Warri hidhaa jiru quraanatti haajamu hawaasa guddaa bal'aa ta'u maal gaafate jechuudha. Maalayyaa jechuudha. Kanaafuu hedduu kutabeetti quraanatti haajamnaa, kitaabatti haajamnaa, qaayidaa Bagdaaditti haajamnaa, Harargeen nama sagalee tana dhaga'u hundaa'u quraanatti haajamti. Qabsoon hedduunis waan jirtu jecha gama quraanaa hawaasni ka deebi'uuf tashjii'a isaan jeynoomsu maashaallah jazaakumullahu khairan jechuudha. Maayinis warri barsiisus waa hedduutti waan haajamnuuf akkaan quraanatti haajamnaa jechuu barbaadeeti. Sari maqaa keessan garuu nuti ibsine maqaa keessan hojii keessanii waliin maqaa keessan ibsame. Ani Muhammad Ibrahim Daawudiin jedhama. Amma hojiin itti gaafatamaa mana murtii dhimma Islaamaa magaalaa Maayaati. Imaama Masjidu Salaam masjida hundaa guddaadha. Akkasumas barsiisaa koolleejjii Imaam Nawawii Dirree Dhawaati. Hojiin kiyya barsiisuudhaa fi imaama masjidaati akkasumas mana murtii dhimma Islaamaa itti gaafatamaadha. Waa'ee hundi dalennoo hedduudha. Barnoota sadarkaa maajisteeraan qaba ammaa fi Viktooraallee jaamiyaa Minisootaatti jalqabeen itti jira. Gurba alaqaa hedduudhaan sheekan bira ture. Amma hojiin kiyya kana. Biyya namaan biyya kan ta'e hawwatan. Akkuma sadarkaa bisumatti kan namoota fayyoo akka irraa. Kanaafuu gaashaa Jazakallah khairan. Sheekh, assalamu alaikum. Quraana raabsuu kan keessatti jiru.
Waa'ee guyyaa keessattuu ulamaalee moolee qabu Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti ulamaa inni hara akka ishee Ahmad Watar gurraan dhageenya ijaa'ina agarree akka ishee Eenufaa Laksaan Muusaa So'aalaa. Eenufaa So'aalaa miliyoona nagarraa mobaayilaa nagarraa kan godhuu jaan agarree mani isaanii ta'ee ijaarree ulamaa akeenya kafaale ta'e asii ta'e dhimma ta'e wallagga ta'e ar ta'e arsii ta'e biyya hundaa ulamaa hin dhufee irraa barataa turan kan ballee bira jiran kan mala bira jirtee garabbi galatoomfannu wanti haran adda godhu kan biyyoon haran biyyoon diinaan islaamaa ahlu sunnati wal jamaa jedhu ahlu sunnati wal jamaa irraa bu'uura taate ta'uu namni mattuu hin beeku. Wiree kana argatee alhamdulillahi rabbil alamin eegatee keenyan boon eega godina dandee aanaa dandee baadiyyaa halkaa ulamaa hunda jeesiree rabbi nuulaafine jedhe boon ofanni warri majlisaa godinaa kana boqa ishee Ibrahim akka aanaa dalagan Sheekh Muhammad isaan kanallee ni'ma rabbi biyya keenya keessatti argamsiisee Maayaasiitii. boru ganama maayisitti isaan jedhamu boru waan deemtaniif laaltanii waan nun jedhaniif yaada isaanii kanallee fuudhee ni'ma rabbi dhuunfaan jedhan irraa dabalatee Sheekh Ifaa wajjin Aboo Abdurrahmanaa wajjin Ibn Asiirraa isinillee itti gammadaa Quraanii bakka mara ga'e ulamaa bira ga'e isaan إن جرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.